Akkam jirtu nagumaa fayyaadhaa akkam nageenya eegamaa har'aa mata duree tokkoon waliin argina waliin turra mata dureen keenya har'aa qophii qormaataa ta'a barattoota kutaa 12ffaa qormaata fudhataniif wantoota akka tiippiitti gargaaran waan muraasa kaafna. Egaa akkuma beekamu qormaanni barattoota kutaa 12ffaa bara kana haala adda ta'een kan sadarkaa yuunivarsiitii keessatti ijoolleef kennamu akka ta'e ministeerri barnootaa ibsee jira. Kanaaf qormaata kanaaf ijoolleen ammoo qophaa'uun barbaachisaa ta'a. Qophii kanaaf immoo maaltu barbaachisaa akkamitti qophaa'uu qabu waan jedhan waan muraasa akka wantitti ka'umsa wantoota gargaaran waan muraasa waliin ilaalla jechuudha. Egaa haala kanaan wantoota godhamuu qaban keessaa inni jalqabaa wanti guddoon qabxiilee ijoo qofa dubbisuutu yookaan immoo keessa deebii gochuutu baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa amma yeroon ammaa waan hunda kabartuu uwwisuu hin dandeenyu. Kabartuu uwwisuu waan hin dandeenyeef wantoota ijoo ta'an irratti baay'ee xiyyeeffachuu barbaachisa jechuudha. Egaa kun yeroo nu qusata plus mootuu wantoota hanga dubbisnee sana sammuu keenya keessatti yookaan qoma keenya keessatti qabachuu dandeenya jechuudha. Hanga danda'ameen ammoo wantoota dubbisnu kana bifa fakkiitiin yoo ka'an yookaan immoo bifa fakkiitiin wantoota jiran yoo qabanne gaarii ta'a jechuudha. Inni lammaffaan waraqaa qormaataa fayyadamuudha. Egaa waraqaa qormaataa kan sadarkaa mana barnootaatti qophaa'e ta'uu mala qormaatota kutaa sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'an kan maatirikii ta'uu danda'a. Isaan kana barbaannee dubbisuun nurraa eegama jechuudha. Isaan kana barbaannee dubbisuun nurraa eegama. Maaliif isaan kunniin wantoonni isaan nuuf eerantu jira kallattii qormaataa nutti agarsiisu. Plus immoo qormaatni ufillee ittiin madaalla jechuudha. Gama birootiin qormaanni bahu barnoonni kaayyoon isaa tokko waan ta'eef bara baraan kaayyoon jijjiiramu hin jiru. Kanaaf gaaffiilee hin jiran naannoo tokko irratti xiyyeeffatu waan ta'eef naannoo sana irratti wantoota fayyadan ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Inni sadaffaan yommuu keessa deebitan wantoonni ulfaatan jiraachuu malu. Yeroo kanatti rifachuu hin qabdan, hin jeeqamna jechuudha. Abdii kutuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif yoo abdii kutte irra caalaatti of duuba deebitu waan ta'eef jeeqamuun hin barbaachisu. Gadi dhaabbannee tasgabboofnee ilaaluun of tasgabbeessuutu baay'ee barbaachisaa ta'a. Yeroon jiru gabaabaa ta'uu mala garuu yoo sirnaan itti fayyadamne immoo yeroon hafe xiqqaa miti. Tokkoo fi walakkaa ooltu jira. Yeroo haftee kanatti yoo sirnaan fayyadaman jijjiirama gaarii fiduun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf keessa deebii yommuu wanti nutti ulfaatee jiraate rifachuu hin qabnu jechuudha. Afraffaan yeroo kanatti yeroon haftee gabaabaadha jedhamee of cinqamee yeroo boqonnaa otoo hin fudhatiin 24 hour daftara irrattis dabarsuun gaarii miti. Yeroo keenya qoqqooddachuu qabna jechuudha. Yeroo keenya qoodachuu qabna. Yeroo barnootaa qoodachuu qabna. Yeroo itti bashannanu godhachuu qabna. Yeroo iddoo amantii dhaqnee waaqaan itti rabbiin itti wal arginu mijeeffachuu qabna jechuudha. Totally yeroo kanatti daftaruma irratti qofa yoo wanti jenna ta'e sammuu keenya dhiphachuu mala jechuudha. Kanaaf kanarratti sirriitti eeggachuu barbaachisaa. Gama birootiin yeroo kanatti naannoo mana barnootaatii fagaachuun hin barbaachisu jechuudha. Turmaanni keessa naannoo mana barnootaa mana kitaabaa fayyadamuu danda'u qabaattu. Iddoo mana barnootaatti bakka kilaasii duwwaan jirutti deemtanii dubbisuu qabdu. Odeeffannoos argattu wanta ifa isiniin ta'een illee achitti argachuu waan maltaniif naannoo mana barnootaatti irraa
fagaachuu baattanii gaariidha. Maaliif mana kitaabaatii kitaabota garaagaraatti argattu namas hiriyaas argattu waan ta'eef naannoo sanaatii odoo hin fagaatiin otoo turamee gaarii ta'a. Poointiin 6ffaan wanta ifa isin hin taane bira darbuu qabdan jechuudha. Barsiisaa keessan ta'uu danda'a, hiriyaa keessan barnoota sana sirriitti hubatee ta'uu mala kontaakti gochuu qabdu jechuudha. Isaan wajjin wal geessanii dubbisuun isinirraa eegama jechuudha. Dubbisuun isinirraa eegama. Kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gama birootiin yaadannoowwan asiin dura baafattan shoortunootiiwwan asiin dura bifa dheeraraatiin baafattan isaan sirriitti dubbisuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Baay'ee barbaachisaa ta'a waan ta'eef yeroo kanaan fudhattanii ilaaltanii itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Inni biroo waan sodaa jedhu ofirraa balleessuu barbaachisaa. Confidence qabaachuu qabdan, ofitti amanamummaa qabaachuu qabdan. Hanga ammaa hanga dubbistan nitti amanu yeroo hafte immoo sirnaan fayyadamuuf qophaa'utu barbaachisaa jechuudha. Yeroo haftetti sirnaan fayyadamuuf qophaa'utu barbaachisa. Sanaatiin ala garuu sodaa keessa seenna taanaan of dhibbisna. Yoo of dhibbisne immoo waan qabannuu fi gadi lakkifnu wallaalla jechuudha. Kanaaf hanga danda'ameen yeroo hafte kanatti sodaachuun hin barbaachisu. Yeroon hafte gabaabduudha. Gabaabduu taatu saanguma aannan kan jigee kanumaa hafe ol qabu akka jedhan san kan darbee jira. Hanga yeroo hafte kanatti garuu waan jirtu sirriitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf kana beektanii yeroo gabaabaa hafte kanatti wanta isinirraa eegamu hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa wanta na waliin turtaniif baay'ee galatooma. Yeroo biraa qabxii biraatiin kan wal arginu ta'a. Jiraadhaa. Carraa gaarii bara barnootaa yookaan yeroo qormaataa gaarii isiniif haa ta'u. Thank you.